Projektoota naannoo Oromiyaatti ijaaramaa jiran yeroo qabameef keessatti xumuruuf kutannoon hojjechaa jira jedhan pirezidaantii ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii. Raawwiin projektoota mootummaa naannoo Oromiyaa ji'oota 5 darbee bakka hooggansi olaanoon naannichaa argamanitti qoratameera. Bara 2016 keessa projektoonni gosa garaagaraa 30 fi 718 birrii biliyoona 110 waliin ijaaramaa jira. Projektoota ijaarsaa irra jiran kanneen saffisaa qulqullinaa fi baay'ina barbaadamuun xumuramuun tajaajila uummataaf oolchuun mootummaan naannoo Oromiyaa kutannoon hojjechaa jiraachuun Pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii kan isaan himani. Naannichatti projektoota ijaaramaa jiran kanneeniif biiroolee fi caasaalee mootummaa sadarkaan jiran xiyyeeffannaa dursaa kennuun tajaajila uummataaf oolchuuf hojjechuu qabus jedhaniiru. Rakkoo ijaarsaa projektoota keessatti mudatu hundaa furree yeroo qabameef keessatti projektoota eebbisna malee sababa barbaaduun projektoota bulchuun akka hin danda'amnes akeekaniiru. Projektoonni naannoo Oromiyaatti ijaaramaa jiran waliigalaan dhibbeentaa 40 irraa jiraachuu kan himan obbo Awwaluun ji'a kanarraa eegalee hojiin projektoota hundi ji'aan yoo xiqqaate dhibbeentaa 20 dabaluu akka qabu hubachiisaniiru. Hooggantoonni fi biirooleen dhaabbileen ijaarsaa waltajjichaa irratti hirmaatanis deeggarsaa fi hordofii barbaachisaa projektootaaf taasisuun yeroo qabameef keessatti xumuruuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. Naannoo Oromiyaatti projektoonni mootummaa federaalaa kan naannoo aanaalee fi qaamolee deeggarsa garaagaraan ijaaramaa jiran madda komii osoo hin taane tajaajila uummataaf akka ooluuf xiyyeeffannoon akka hojjetamuuf kallattiinis kaa'ameera. Itoophiyaan karra galaana argachuuf waliigaltee Somaaliilaandii waliin mallatteessitee cabiinsa ishee kan suphuu fi gaafii dhalootaaf deebii kan kennudha jedhan ministeera geejjibaa fi loojistiksii Dr. Alamuu Simeeni. Hojjettoonnii fi hooggantoonni ministeerichaa waliigaltee Itoophiyaan Somaaliilaandii waliin karra galaana argachuuf mallatteessitee hordofee gammachuu isaanii ibsataniiru. Saganticha irratti Dr. Alamuu Simeen akka ibsanitti cabiinsa Itoophiyaa suphuuf akkaataa waadaa galaniin waliigaltee Itoophiyaan karra galaana argachuuf mallatteessitee damee loojistiksii dagaagsuuf gahee olaanaa akka qabaatu yaadachiisani. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed cabiinsa Itoophiyaa suphuu fi barootaaf gaaffii dhalootaa keessatti uumameef deebii kennuuf carraaqqii olaanaan hojjechaa jiraachuu himaniiru. Karrichi meeshaalee galii fi daldalaa alaa Itoophiyaa akkasumas guddinaa fi birmadummaa hunda galeessa biyyattiif hiika olaanaa akka qabaatu dubbatan. Waliigalteen Itoophiyaa fi Somaaliilaandii gidduutti taasifamee karra baroota dheeraaf Itoophiyaa irratti cufamee ture. Waliigaltee banuu akka ta'e hojii gaggeessaa olaanaan dhaabbata geejjibaa galaanaa fi loojistiksii Itoophiyaa Dr. Bariisoo Amalootu ibse. Keessumaa hojiin dhaabbatichi gaggeessuu galaanaan kan wal qabatu ta'uun sochii daldalaa keessatti gatii geejjibaa fi baasii hin malle hir'isuun sochii daldalaa kan dabalu guddina dinagdee kan fidu walitti hidhamiinsa hawaasummaa kan cimsuu fi birmadummaa kabachiisuuf hojii buufata doonii misoomsuu keessatti gumaacha olaanaa qabaatas jedhaniiru. Seenessa waloo ijaarree Itoophiyaa sabdaneettiitti ulfina horraa jechuun biiroon kominikeeshinii Oromiyaa ibse. Biirichi haala yeroo ilaalchisuun ibsa baaseen Itoophiyaan biyya jabduu ulaa galaanaa goonfatte ta'uu isheetiin qaama injifannoo seenessa waloo haaraa ijaarrachuu jalqabdee jirti jedheera. Itoophiyaan biyya sabdaneettii abdaneettii fi amantaalee danuu qabdu biyya gootaati jedheera ibsi kuni. Gootummaan jaalalaa fi ulfina biyyaaf qaban irraa kan maddu aarsaa kaffaluun duudhaa argamuudha. Lammiileen Itoophiyaa kaabaaf kibbaa ba'aaf lixaa tumsuun koloneeffattoota hidhannoo ammayyaa hidhachuun lafoo fi qilleensa gubbaarraa abidda roobsaa dhufan waloon dura dhaabbachuun daaraa taasisanii kabajaa fi ulfina biyyaa wareegamaan ol qabaniiru. Seenessa waloo jabaa injifannoo Aduwaa gootummaa gurraachota Afrikaa dhiiga isaaniitiin galmee seenaa addunyaa irratti barreessan. Kanaanis gurraachi Afrikaa gootaa warra adii injifachuu danda'u ta'uu addunyaaf ibsaniiru. Seenessi waloo humna waloo guddicha gaara rakkinaa diiguu seenessa qeenxee moo'ee tokkummaa biyyaalessaa ijaaruudha. Humni kun Itoophiyaa keessatti sabdaneessummaan kan ifu walqixxummaa lammiilee kan mirkaneessuu fi tokkummaa biyyaalessaa kan ijaaru imala akka salphaatti boodatti deebi'uu hin dandeenyedha jedha ibsi kun. Kanaafis seenessi qeenxee olaantummaa afaan tokko alaabaa tokkoo fi amantaa tokko leellisu waggoota 150 oliif biyya kana keessatti ijaaramaa ture milkii malee burkutaa'uun ragaa guddaadha jedha ibsi biiroo kominikeeshinii
Kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa baase. Mallattoon calaqqee tokkummaa sabdaneessaa maqaa gaarii biyya keenya ol qabu kan biraan ijaarsa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa shaaraa waloo keenyaa kan ta'e ifa gaanfa Afrikaa mallattoo birmadummaa keenyaatis jedheera. Hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa piroojeektii hoggansi jijjiiramaa badii hamaa irraa baraaree dafqa lammiilee Itoophiyaati. Mala kanaan injifannoon dhiigaan argamne dafqaan guutuu taasisuuf tarkaanfii jabaa Itoophiyaan fudhatteedha. Itoophiyaan biyya ulaa galaanaa qabdu turte shira irratti hojjetamaa tureen biyya ulaa galaanaa dhabdee dachee gogaan marfamteedha. Hoggansi jijjiiramaa tarkaanfii haaraa dhiyeenyaa jalqabeen qaama injifannoo seenessa waloo guddichaa dhaloota haaraa akka galmaa'u taasifameera. Sagantaan wabii nyaataa magaalota 87 fayyadamoo taasisuu hojiirra ooluuf qophiin taasifamaa jiraachuun ministeerri magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa beekse. Ministeerri magaalee fi bu'uuraalee misoomaa Aadde Caaltuu Saanii fooramii magaalota Itoophiyaa ilaalchisee ibsaa kennaniin magaalaan sosochii oomishaa fi dinagdeef galtee guddaa ta'uu himan. Magaalonni akka biyyaalessaatti jiran hamma oomisha waliigalaa qaban qorannoo mirkaneessuuf hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Rakkoolee qaala'insa jireenyaa hiyyummaa fi carraa hojii uumuu waliin wal qabatee mul'atu furuuf ministeerichi sagantaalee lama bocuun hojjechaa jiraachuu himaniiru. Sagantaan kunis magaalota 87 fayyadamoo kan taasisu ta'uu dhaabbanni pireesii Itoophiyaa gabaaseera. Agarsiisni horsiisee bultoota Afrikaa bahaa amajjii 17 hanga 23 bara 2016tti magaalaa Finfinneetti akka gaggeeffamu ibsame. Ministeerri jallisii fi naannawa gammoojjii wabii nyaataa mirkaneessuu fi qabeenya misooma naannawa gammoojjii fayyadamuun jireenya horsiisee bultootaa fi gariin horsiisee bultootaa fooyyessuuf hojiilee garaagaraa hojjechaa jiraachuu beeksise. Manni hojii ministeerichaa sadarkaa biyyaalessaatti waggaa lamaan kan kabajamu guyyaa horsiisee bultootaa baranaa haala walitti hidhamiinsa biyyaalessaa cimsuun amajjii 17 hanga 23 bara 2016 magaalaa Finfinneetti kan kabajamu ta'uu ministeerichaa Injiinar Aayishaa Mahammad ibsaniiru. Injiinar Aayishaan ibsaa isaaniitiin saganticha irratti biyyoonni miseensa dhaabbata misooma mootummoota baha Afrikaa yookiin IGAD kan hirmaatan ta'uu kaasaniiru. Mariiwwan walitti hidhamiinsa naannawaa cimsan jireenya horsiisee bultootaa fooyyessuu irratti xiyyeeffatan waljijjiirraa muuxannoo egzibiishinii aadaa fi qabeenya misoomaa horsiisee bultootaa kalaqoota teekinooloojiiwwanii fi biizinasii akkasumas kanneen biroon kan dhiyaatan ta'uu himaniiru. Oomisha huccuu fi uffataa dabalatee nyaataaf dhugaatii waggoota 3 itti aanutti guututti biyya keessatti oomishuuf karoorri qabamuu ministeer deetaan ministeera indastirii obbo Taarraqanyii Bulultaa himan. Imaammata oomisha bakka buusuu qophaa'een oomishaawwan biyya alaatii galan biyya keessatti oomishuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiras jedhani. Imaammanni oomisha bakka buusiin kuni bara 2016 irraa eegalee hojiirra oolaa jiraachuus himan. Imaammatichi waggaan qoodamee waggaa 10f kan itti fufuu ta'uus himaniiru. Haala kanaan huccuu fi uffata gogaa fi bu'aalee gogaa keemikaalaa galteewwan konistiraakshanii fi sibiilota adeemsan guututti biyya keessatti oomishuuf hojjetamaa jiraachuunis himameera. Teknooloojii fayyadamuun hojii qorannoo fi raagaa qilleensaa hojjechuuf kan dandeessisu gamoon ammayyaa ijaaramaa jiraachuu Inistituutiin Meetirooloojii Itoophiyaa beeksise. Gamoon Inistituutiin Meetirooloojii Itoophiyaa magaalaa Finfinnee Booleetti ijaaraa jiru ijaarsisaa harka 86 ga'uunis himameera. Mana maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii dhimma bishaan jallisii fi misooma naannawa gammoojjii haala ijaarsaa gamoo kanaa daawwateera. Tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Yuunivarsiitiin Finfinnee fi Baankiin Oromiyaa waloon hojjechuuf sanada waliigaltee mallatteessani. Waliigalticha pirezidaantii eeggataa Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kifilee fi hojii raawwachiisaa olaanaa Baankii Oromiyaa obbo Tafarii Makonnintu mallatteesse. Baankiin Oromiyaa waliigalticha hojiirra oolmaa fi riifoormii ofiin bulchuu Yuunivarsiitii Finfinnee keessaa isa tokko ta'uunis ibsameera. Dr. Saamu'eel Kifileen haasawaa taasisaniin Yuunivarsiitiin Finfinnee waggoota 73 darbanitti hojiilee biyyaaf hojjetaman raawwii gaariin itti fufsiisuuf hojjetamaa jiraachuu dubbatanii. Baankiin Oromiyaa waliin waliigaltee taasifames damee faayinaansii qorannoo fi qo'annoo beekumsa muuxannoo wal jijjiiruu fi dameelee biroo irratti waloon hojjechuuf ta'uunis ibsameera. Deeggarsi boba'aaf taasifamuu erga eegalee hanga muddee 19 bara 2016tti birrii biliyoonni 27 deeggarsaaf baasii ta'uu abbaan taayitaa boba'aa fi enerjii beeksise. Baatiiwwan 6 darbanitti naaftaa adii meetirik tooniin miliyoonni 1,151,769 alarraa fichisiifamuun hojii raawwachiisuun
Raawwachiistuun kominikeeshinii fi quunnamtii uummataa abbaa taayitichaa Baqqalachi Kumaa dubbatanii dabalataan beenziilli meetirik tooniin kumni 426,113 ol biyya keessatti geejjibsiifamuu himaniiru. Deeggarsaa boba'aan wal qabate konkolaattonni deeggarsaa argatanii hawaasa sirnaan taarifaa kaa'ameen tajaajila akka hin jirre rakkooleen kan mul'atan ta'us himameera. Hawaasa birattis gatii taarifaa beekanii mirga isaanii kabachiisuu fi wayita rakkoon mudatutti qaama dhimmichi ilaallatuuf eeruu kennuu dhabuun akka jiru himameera. Hojjettoonni waajjira bulchiinsa liizii lafaa matta'aan birrii miliyoona 1,400 osoo fudhatanii harkaa fi harkatti to'annoo jala oolfamuu poolisiin magaalaa Finfinnee ibse. Kutaa Lammii Kuraatti hojjettoonni waajjira bulchiinsa liizii lafaa lamaa fi hirmaataan kan biraa tokko dhimma raawwachiisuuf matta'aa birrii miliyoona 1,400 ol osoo fudhatanii poolisiin magaalaa Finfinneef tajaajila odeeffannoo fi tika nageenya biyyaalessaan harkaa fi harkatti to'atamani. Daarektarri itti aanaa qorannoo yakkaa fi tiraafikaa qajeelcha poolisii kutaa magaalichaa Koomaandar Masfin Balaachoo shakkamtoonni to'ataman hojjettoota waajjira bulchiinsa liizii lafaa kutaa magaalaa Lammii Kuraa lamaa fi shakkamtuun sadaffaan ammoo obboleettii ogeessa daddabarsa liizii waajjirichaa akka ta'e ibsani. Miidhamtuun adoolessa 3 bara 2015 lafa liiziin bitan fudhachuuf waajjirichaatti deddeebi'aa akka turan shakkamtoonni dhimmicha raawwachuuf beellama itti baay'isan akka turanii fi dhimmicha raawwachuuf matta'aa akka gaafatan Koomaandar Masfin Balaachoo himan. Lafti liiziin bitan daandii cinaa jira dhimma keessaan raawwachuun maallaqasiin dabalachiisa jechuun shakkamtoonni birrii miliyoona 3 gaafatanii akka turan ibsame. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu gaggabaaboo sa'aatii kana kan qabanne isaan kana fakkaatu amma immoo gara bal'inaan qindeeffannetti isin ceesisna. Dhimma keenya bal'inaan isin biraan geenyuun waliigalteen balbala ulaa galaanaa taasifamee guddummaa Itoophiyaa fi uummata ishee kan agarsiise jedhan hojii raawwachiisaa olaanaan dhaabbata tajaajila geejjibaa galaanaa fi loojistiksii Itoophiyaa Dr. Bariisoo Amalooni. Balballi ulaa galaanaa oomisha alergii fi alaa galchinuu heddummeessuun guddina dinagdee biyyaatiif faayidaa olaanaa akka qabu himani. Dhaabbanni tajaajila geejjibaa galaanaa fi loojistiksii Itoophiyaa waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaandii gidduutti raawwatame irratti miidiyaaf ibsa kenneera. Ibsa kana Kibree Zalalaan Tordofii akka taanutti nu biraan ga'a. Hojii raawwachiisaa olaanaan tajaajila geejjiba galaanaa fi loojistikii Itoophiyaa Dr. Bariisoo Amaloo waliigaltee geejjiba ulaa galaanaa mallatteeffame ilaalchisuudhaan miidiyaaf ibsa kennani. በጣም ሰራተኞቻችን ተደስተዋል። የባህር አክሰስ ማግኘት ማለት ለኛ ብዙ መርከቦች እንዲኖሩን hojjettoonni keenya hedduu gammadaniiru. Geejjiba ulaa galaanaa argachuu jechuun nuuf dooniiwwan baay'ee akka argannuuf meeshaalee fi oomishoota hedduu akka geejjibsiifnuuf kan nu gargaarudha. Baasii doolaraa hedduu ni hir'isa. Kana qofaa miti. Bakka doonii fi meeshaalee keenya tursiifannu ni qabaanna. Waliigalteen taasifame guddummaa uummattoota Itoophiyaa fi biyyattii kan agarsiisu ta'uu himaniiru. እንደ ሀገር ስናይ ደግሞ ኢትዮጵያ ታላቅ ነች። ታላቅነቷ ጎልቶ የሚታይበት ስምምነት ነው። akka biyyaatti yoo ilaallu immoo Itoophiyaan guddoodha. Waliigaltee guddummaa ishee fi uummattoota ishee ol ka'ee ittiin mul'atudha. Kanaafuu injifannoo guddaadha. Geejjiba ulaa galaanaa ilaalchisuudhaan waliigalteen pirezidaantii Somaalilaand Muusaa Bihii Abdii wajjin mallatteeffame cimina hariiroo ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin injifannoo argame ta'us Dr. Bariisoon ibsaniiru. ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከፍተኛ ምስጋና አቀርብላቸዋለሁ። Kabajamoo ministeera muummee keenya Dr. Abiy Ahmediif galata olaanaan dhiyeessaa fi waadaa isaanii eeganiiru. Mul'ata isaanii hordofaa turre. Mul'anni isaanis cimina isaanii fi hariiroo biyyattiitiin dhugoomeera. Ayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kan dhaggeeffachaa jirtan OBN FM Finfinnee 92.3 as magaalaa Finfinnee irraa isiniif tamsa'aa jirudha. Ammallee odeeffannoon keenya itti fufeetti kan jiru manni marii inshuraansii fayyaa biyyaalessaa yaa'ii isaa lammaffaa magaalaa Finfinneetti guyyaa kaleessaa taa'eera. Dhimma kana Girmaa Hundeetu akka taalutti nu biraan ga'a. Manni marii inshuraansii fayyaa hawaasaa biyyaalessaa yaa'ii isaa lammaffaa bakka itti aanaa ministeera muummee fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqa Mokonnin akkasumas hooggantoonni olaanoo naannoo fi federaalaa argamanitti magaalaa Finfinneetti gaggeesseera. Yaa'icha irratti gabaasni raawwii hojii inshuraansii fayyaa hawaasaa bara 2015 kallattiin hojii bara 2016 akkasumas qorannoon galii fi fandii riizarvii mootummaa federaalaa fi naannoo irratti gaggeeffame dhiyaatee irratti mari'atameera. Saganticha irratti kan argaman itti aanaa ministeera muummee fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqa Mokonnin hojii
hojiin tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa babal'isuu hojjetamaa jiru jajjabeessaa akka ta'e eeruun tajaajilicha cimsuun fayyadamummaa hawaasaa caalmatti mirkaneessaa deemuuf gara sadarkaa idileetti ol guddisuun akka barbaachisu ibsaniiru. የወረዳዎች ሽፋን tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaatiin uwwisni aanaalee sadarkaa kana ga'uun isaa fi barattaanuttis aanaalee hunda waliin ga'uuf haala dandeessisu irra ga'uun jajjabeessaadha. Sagantaa kana cimsuun barbaachisaadha. Fuulduraafis akka biyyaalessaatti gara sagantaa idileetti akka ce'u gochuun barbaachisaadha. Kanaafis akka mootummaatti xiyyeeffannaan itti kennameet hojjetama. Sirna inshuraansii fayyaa hawaasaa cimsuun gara iskiimii kanaatti wayita ce'u hunduu qaama pirojektichaa ta'uun humna waloo cimaa ta'e uuma. Warri galii fooyya'aa qaban buusii guddaa buusuun warra galii gadaanaa qabuuf humna ta'u. Harka qalleeyyii hunda sagantaa kanaan hammachiisuu irratti hojiin hojjetame 59% hin caalledha. Kun karoora qabanne waliin wal bira qabnee yommuu laallu gahaa miti. Kana irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Miseensa baay'isuu fi uwwisa aanaalee dabalaa deemuun dhimmoota xiyyeeffannaan itti kennamuu qabanidha. Milkaa'ina sagantichaatiifis hooggansi sadarkaa sadarkaadhaan jiru sagantichaaf xiyyeeffannoo kennuun hoogganuu, deeggaruu fi hordofuu akka qabus eeraniiru. Ministeera Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee gama isaaniitiin bara hojii 2015tti tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa babal'isuuf xiyyeeffannaa addaatiin hojjetamaa akka jiruu fi lammiileen miiliyoona 55 ta'an fayyadamoo ta'uu ibsaniiru. የጤና ተቋማትን ከማስፋፋት ባሻገርም ደረጃውን የጠበቀ ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ወጎተ ደርበኒቲ ሲርነ ፋይናንሲ ፈያ ሐዋሳ ጭምሱፊስ ተኤ ተጃጅለ ፈያ ሁንዳ ሐመታ ተኤ ምርከኔሱፍ ተርሲሞ ኢንሹራንሲ ፈያ ሆጂር ኦልቹን ሆጀተማ ቱሬር ራዊን ሆጂ ኢንሹራንሲ ፈያ ሐዋሳ በረኩመ ለማፍኩደሸን አካርጊሲሱቲ ናኑሌ ሁንዲ bulchiinsi magaalota xiyyeeffannaa kennuun hojii hojjetaniin uwwisni tajaajila fayyaa hawaasaa aanolee 894 irra ture gara aanaalee 1022tti ol guddisuu danda'ameera. Aanaalee kanneenittis abbootii warraa miiliyoona 12 miseensa taasisuun lammiileen miiliyoona 55 ta'an uwwisa inshuraansii tajaajila fayyaa hawaasaa akka argatan ta'eera. Tajaajila fayyaa hawaasaa faayinaansii cimaa qabu uumuuf sirna galii fayyadamtootaa giddu galeessa taasifate akka ta'uu fi sadarkaa federaalaatti ol guddisuun dhimmoota xiyyeeffannaa barbaadanii fi irratti hojjetamuu qabu ta'us Dr. Liyaan ibsaniiru. Hooggantoonni naannolee fi qooda fudhattoonni saganticha irratti hirmaatanis karoora tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa qabamee milkeessuuf gahee irraa eegamu kan ba'an ta'uu dubbataniiru. Hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya malleetti fufneeti kan jirru dhimmi keenya asin biraan geenyu inni biroon immoo torbeen waloomaa ministeera aadaa fi ispoortii federaalaa waloon keenyaaf hariiroo gaarii haa qabaannu jedhuun guyyaa kaleessaa guyyaa lammaffaaf kabajameera. Asfaw lammaa dhimma kan akka ta'utti nu biraan gahamu. Torbeen waloomaa ministeera aadaa fi ispoortiin qophaa'ee guyyaa lammaffaaf kabajameera. Walii keenyaaf hariiroo gaarii qabaannee biyya fayyaaletti haa ijaarru waloomni miidiyaan kaayyoo jedhuun waltajjii marii qaamolee garaagaraa hirmaachise Finfinneetti kan taa'ame. Waltajjii gaggeeffame irratti ministeera aadaa fi ispoortii Obbo Qajeelaa Mardaasaa hayyoonni dhimmoota hariiroo hawaasaa dhaabbilee garaagaraa irraa dhufan hariiroo hawaasaaf kanneen fakkeenya ta'aniif muuxannoo qoodan argamaniiru. Waltajjii gaggeeffame irratti yaadonni bu'uura hariiroo hawaasaa jabeessan akka ka'umsaatti dhiyaataniiru. Nu Itoophiyaanota kan adda taasisu jireenya hawaasummaa keessatti waliin ayyaanota uummataa kabajnu rakkoo hawaasummaa furuuf afooshaa fi karaa biraan waltumsuu yeroo cidhaaf gaddaa wajjin dhaabbachuu buna danfisnee wal waamnee haasa'uu waltumsuun duudhaawwan waliin jireenyaa isaan ijoodha. እያንዳንዱ እድር ምናምን ታሪኩ ቢጠናን duudhaawwan hawaasaa dugduubatti deebi'uun osoo qoratamanii kaayyoo fi ka'umsa ofii isaanii qabu. Duudhaawwan hariiroo hawaasummaa jabeessan akkuma duraatti itti fayyadamuun yoo rakkisaa ta'e illee akkaataa itti ammayyeessinee ittiin jiraannuu fi kaan isaan immoo bakka buufnu ilaaluu nu barbaachisa. Sababni isaa ka'umsi beekumsa keenyaa har'aa achirraa madda waan ta'eef. በባህላዊ የግጭት መፍቻ መንገዶች ሊሆን ይችላል። tooftaawwan walitti bu'iinsi ittiin furaman kan aadaa yookaan kan amantaa ta'uu malu. Tarii karaa sirna keessatti ittiin furamus ta'uu malu. Mala qabnu kamiyyuu fayyadamnee nagaa fiduuf dursa kennuu qabna. Rakkoowwan uumamaaf namtolchee mudatan dandamachuuf mala kanneen akka buusaa gonfaa Oromoon qabu kana fayyadamuutu nurraa eegama. Waloomni sadarkaa gaa'ilaa fi maatii irraa eegalee duudhaa gumaacha ijaarsa garee hawaasaa biyyoolessaaf akka ooluu qabu ogeessonnii fi qooda fudhattoonni waltajjichaa ibsaniiru. ካገባ በኋላ ግን ለቅሶም ካለ መድረስ ግዴታው ነው።
osoo gaa'ilatti hin galiin dura jireenya hawaasummaa ati qooddattu muraasa. Erga gaa'ila dhaabbattee booda bakka gaddaa fi cidhaatti hirmaachuu, jigii fi hojii walootti hirmaachuun dirqama ta'a. Taateewwan kun mana keetii jalqabee hanga hawaasa bal'aatti si faana deemu. Ani egaa ergasiin jireenya kana keessatti qooda fudhadhee hariiroo hawaasummaa jabeessuuf na gargaareera. Kanaaf hariiroo maatii fayyaalessa qabu yeroo horattu bu'uurri maatii ni jabaata. Achiis waan waliinii waan tokkummaa yaadda. Kana keessatti nagaaf tasgabbiif iddoo kennaa deemna. Bu'aa kana keessatti ga'een duudhaan waliin jireenyaa xiyyeeffannoo guddaa argatu. Maatii koo yeroo jettu beekamtii fi qabeenya kee qofa miti. Sababni isaa milkaa'inni kee kan maatii fi hawaasa waliin jiraattuuti. Akka maatittis ta'ee hawaasaatti wanti nuuf ta'us ta'ee bakki geenyu kan waliiniiti. Yoo akkas ta'e waan hundatti milkaa'uu dandeenya. Ministeera aadaa fi ispoortii Obbo Qajeelaa Mardaasaan muuxannoo jireenya qabatamaa hawaasni ittiin jiraataa turee fi ammallee itti jiru dhimma walummaa jabeessuuf ka'umsa guddaadha jedhan. Walumni sadarkaa maatii irratti mirkanaa'ee oola deeme tokkummaa biyyaalessaaf isa bu'uuraati jedhan. Maatii nagaa qabu yoo jiraatan jireenyi isaanii ni qajeelaaf. Wanti isaan hojjetan hundumtuu milkii argataa jechuudha. Kanaaf achirraa jalqabaa ollaadhaa wajjin diinni fagoodhaa yoo dhufellee namni gamtaadhaan jigiidhaan bahee inni eeboo qabu inni qawwee qabu inni maal qabu bahee waan dhufe sana balaa dhufe sana deebisaa ture jabana turii sana sun jiraachuutu irra jira. Biyyattii keessatti fedhiin siyaasa qeenxee hariiroo hawaasaa hanga ta'e qoreeraa kan jiran Obbo Qajeelaan uummatni biyyattii duudhaa jireenya wal amantaa irratti hundaa'e waan as ga'eef qormaata walooma diiguu dandamateeraa jiran. Ammas holola miidiyaa hawaasaaf gurra kennuu dhiisuu yaadaa fi taateewwan walooma cimsan gabbisuu fi gareen hunduu kanaaf akka gumaachu taasisuu barbaachisaa jiran. Sabab sablammoota gidduutti uummataaf uummata gidduutti shakkii uumuu, jibba uumuu, haasaa jibbiinsaa oofuu kanarraati deebi'ee namni jechoota isaallee filatee haasa'u. Gammachuus ta'e gaddi keenya waliyyoo ta'ee tola waloomni sadarkaa maatii irraa eegalee hanga gamtaa biyyaalessaatti furmaata hunda galeessaatti jedhame. Guyyaa waloomaa mudda 22 deeggarsa harka qalleeyyiin kabajamee oole. Mudda 23 ammoo walooma miidiyaan kabajame. Mudda 24 2016 ispoortii fi walooma kaayyoo jedhuun kabajama. Mudda 25 bara 2016 ammoo waltajjiin marii godambaa saayinsiitti kan gaggeeffamu ta'uun ibsameera.